Gaarummaa hordoftoonni amantaa musliimaa qaban baay'ee keessaa tokkotu yeroo baay'ee laphee koo keessa deddeema. Innis guyyaa keessaa sa'aatii 24 keessatti yeroo 5 salaatu. Guyyaa keessatti yeroo 5 waaqa isaanii yaadatu. Waaqa isaanii fuulduratti dhiyaatu. Waaqa isaaniitiif gad jedhanii ol jedhanii salaatu. Waaqa isaanii fuulduratti garuu yommuu dhiyaatan afaan isaanii lulluqqatanii, harka isaanii, gurra isaanii, qaawwaa qaban, miilla isaanii, fuula isaanii, rifeensa isaaniitti bishaan buusanii of qulqulleessanii istinjaa godhatanii dhaqanii waaqaaf salaatu. Inni suuqii qabu suuqii isaa cube, inni hojii qabu hojii isaa irraa ba'ee fuula waaqa isaatii fuulduratti dhiyaata. Waaqa isa na uume, waaqa isa nagaa naa kenne, waaqa isa akkan tarkaanfadhu na godhe, waaqa isa akkan jiraadhu na godhe. Gaarummaa hordoftoonni amantaa musliimaa qaban baay'ee keessaa tokkotu yeroo baay'ee laphee koo keessa deddeema. Innis guyyaa keessaa sa'aatii 24 keessatti yeroo 5 salaatu. Guyyaa keessatti yeroo 5 waaqa isaanii yaadatu. Waaqa isaanii fuulduratti dhiyaatu. Waaqa isaaniitiif gad jedhanii ol jedhanii salaatu. Waaqa isaanii fuulduratti garuu yommuu dhiyaatan afaan isaanii lulluqqatanii, harka isaanii, gurra isaanii, qaawwaa qaban, miilla isaanii, fuula isaanii, rifeensa isaaniitti bishaan buusanii of qulqulleessanii istinjaa godhatanii dhaqanii waaqaaf salaatu. Inni suuqii qabu suuqii isaa cube, inni hojii qabu hojii isaa irraa ba'ee fuula waaqa isaatii fuulduratti dhiyaata. Waaqa isa na uume, waaqa isa nagaa naa kenne, waaqa isa akkan tarkaanfadhu na godhe, waaqa isa akkan jiraadhu na godhe.